Lakau, aku Samira, Eva, Sakiti, Turnajaman, aku Samira, Hey متقالي السلام عليكم أكم نكها ترتو في أكيد نكها أكم مسين سرت ترجتني هذا فيديو هراء سني قبل في فيديو هاتي منا هاجالو هاتي وبي مينيسوتا as America مينيسوتا or Minneapolis دفتي فيديو بريدة تري أكجالة أبدي قبا كوتانو فانا ترى أما كرس ديم تجرا كرا مينيسوتا أول مسين وجنة كرس ديم تجرا هجسي كرا كندا وأنا فانا ترى He was so mad. The guy was so mad the way they did to his car. So that He was like, no eating. Arshita kayo na ziliyada. Arshita kayo si bumasan choka arshita ko na rin. Dohan na kitin na si Ken choka na sa dohan ni over ang arshita. So what is happening to the rules? I would like to say thank you so much for what you have done for the rules, representing the rules. So this is amazing. This is something that we need. This is how the world has to see who the rules are. Thank you so much for what you Aceen tedda darbe waan dammaqannatti fakkaata. Aceen jiraatee waan hedduu barsiiseera. Tedda darbe immoo eenyummaa keenya akka argannu nu godheera. Kanaaf ammas irra deebi'ee aceen boonaa galatoomiin jedhaanii maqaa aceetiin immoo maqaa aceekootiin galatoomaan jedha. Isin galatoomaa ulfaataa malee. May Oyadaf. Okay. Asumat you just tell us that you galatoma Oya as always. There come what Ajira Luda Gabota to Luduba Jiranu Jinajira everywhere. You make us so proud. Kanahu of Balesi Kenya Tokosi, the Repun,
Suuraa kaasuudhaan kan beektan dhugaa yeroo haceen wareegamu kaasee suuraa babbareedaa kan hacee kaasee namni baay'ee irraallee bibbitateera biizinesoonni daldaloonni baay'ee dhaabbataniiru garuu suuraa tokko inumayyuu namni du'aa isiittiin erga malee nama tokko horiitti hin jijjiirra dhugaa jedhee qabatee taa'ee ture carraa ta'ee immoo sinaasitti waan argamte isiifanii harkattiin kennadhaa jedheeti as jira bini as duubayi. Hamile, Biliani, Hamile. Bani eteni? Hamile nomad. Hamile kenyafi, Hamile. Wayne yememat. Of. Kesako. Oh my God. Batam. Egaya fontu konsimatti no diise. Enasi yaadatte takkattiin dallanaa takka na sosoba yaate ko jette. Ijoolleen naan raftu nuti dhufa malee si eegeen dadhabee ati sichin galtu silaa seessaa galtaa budaatoo si nyaate. Yaa abbaa wabii koo maaluman balleesse itoon ani matiin mana narraa baate. Ennaala galtus ijaanin bocha waan unkoo dubbatta amma waggaa meeqaa gurraacha uffatta hiriyumti keellee kun gadheera jettee umtuu sin gorsitu garaa kee kutattee ati sin obsitu gizeen shii badhuudha korri shii hamtuudha dudubbachuu dhiisee gaabiidhum tokkitti aguuggadhee ciise. Kaan hiriyaa kooti inni kaan abbaa koo ijumnaa laaltanii faattuu koo naa laala sin watti dhiise. Bineensi na nyaattis omaayyuu didee ammayyuu qalataa omaa kuufuu didee kaan hidhaatti dhumee kaan hojjaa gadhiisee olumaa gad kaatu maaloo baqatanii bineensa kan dhiisee guyyaa nama nyaatu. Warra waa dubbatuuf warra wal guddatu jarri hin jaallattu waan dhuufaa dhaabbatu. Guyyaa wajjin oli wal kan du'e jedhu ganama moomboo oo dubbataa soolee kanarra maal gooti. Jawra godhanii fi durallee Oromoo rakkoon akkanaa galteen akkanaa qophiin akka kanaa yeroo qophaa'u namoota abdataman waan ta'eef mee hamilee isaaniif nuu kennaa yeroo tokko. Hamilee jabaadha ulfaadha addelee ilas deebisa. Ani sarara deebi'ee hedduu galatoomaa jechuun barbaada garuu galatoo bakka galata kiyyaa Dr. Awwal as dhufee isatu nu jalqabsi. Ergaa wayitu cabsaan nagahee hanga Dr. Asgawutti jidduudhaanii namoottu bilbilaan manaa bilbilee jedhanii obbo Miyoo corrisoo namni jedhanu doolaara 500 kennaniiranii manumaa bakka jiranitti harka dhaafi hamilee. Wanta umrii isaaniitti fudhatama qabu wanta kunuun ta'e tokko ta'uu isaa kanatti walitti haa caalu jechuun isaanii kuni anaaf humna guddaa naa ta'e ture. Baay'ee na jajjabeessaa ta'e. Yeroo baay'ee hawaasa wajjin hojjechuu salphaa miti. Baay'ee ulfaataadha. Garuu ammoo adaduma akkuma namni tokko lama namni nama dhibu jirutti namni 10-20 namni haa caaluudhaaf gatii barbaachisu hundayyuu hin baasa jedhu hawaasa kan keessa jira. Waa'ee argamummaa haa caaluu, waa'ee namummaa isaa, waa'ee namooma isaa hoo yaadattan. Haaceen duuneeyyatti, haaceen hedduutu jira. Haaceen hunda keenya keessa jira jetti. Waa'ee ijoollee amma nuti haasaatiin turteessan, waa'ee mucattii xiqqoo walaloo dhiyeessaatiin turteessan haasofti jechuudha. Haaceen hunda keenya keessa jechuun kana jechuudha. Kanaaf nama
hagana tokko saba tokko keessatti si Dolara dhibba shaniif jijjaman walta'ii hawaasa Oromoo adda Leeyidhaan hojjantu jamalee jira nuti fudhataa jiranii jiranii dhibba shaniif jijjamaa ol kan kenne qofatu si irraa fudhachuu danda'a amma booda. Yeroo dhibba shaniif tokko asii waan hojjenne hojiin baay'ee akka ta'e beekna garuu immoo waggaa sadan kana dandeessanii waan kana asiin ga'u keessaniif hedduu galatoomaa maqaa Oromoo Minisootaa keessa jiranuuf hedduu galatoomaa jechuun barbaada. I hope humnaa fi dandeettii fi cimina akka keessanii obsa akka keetiin nu afa kennuun jedha maaliif salphaa miti Oromoodhaaf waa gochuun garuu maaliifuu baga yeroo qabnu. Okay, Dunan, daqiiqa muraasa qofaaf caalbaasii kana dursaa ture amma ammoo qarshii sanaa oliin lakkoodhaa waliin deemaatii jiru maqaa keenya dhibba ja'a. Kuma tokkoo fi kuma tokko I know. dambaraa jiru. Kutaalee booda isinitti himna Usmaan isatti mo'atee. Totaalii isinitti himna dhumarratti warri ooyaa waan tariifatanii fi deebinee isinitti himna horiidhaan ka'aa jiru. Asitti wanna dhaqnee Mall of America faranjoota salsaa sirbitu argine viidiyoo xiqqoo isiisni waraabe hedduu tokko das namadhaa ture yeroo isaan sirbanii. Yaa. Haadha wabii jajjabee kaasitti suuraa waliin kaa'aniitiin baqqalaan fa'aalee ture nama hedduutu turanii maashaallah hedduu tokko tos namidhaa ture waan ofii hedduu tokkos jaanaa hedduu tokkos kabajaa asitti suuraa aceetii akka jaatan abdii qaba baay.